jedhanii warra jibban qannoo nyaadhu seenaan nagaafatoo Iyoonis moos nasiib daamsaas tergannoo nyaadhu seenaan nagaafatoo nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu seenaan nagaafata nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu seenaan nagaafatoo Nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu hunduma keessaniif haa ta'u. Nagaa keessanii nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kana toora foddaa kanaan dhufuun kan na barbaachisee fi waa'ee dhimma macaafa qulqulluu isinii wajjiniin dubbachuudhaaf haala macaafa qulqulluun afaan Oromoo irra jiru walii wajjiniin dubbachuuf walii yaadachiisuudhaaf rakkoo macaafa qulqulluun afaan Oromoo haala inni irra jiru waliin dubbannee rakkoo jiru erga dubbannee hir'ina jiru erga dubbannee booddee furmaata isaa maal akka inni ta'u walii wajjiniin dubbanna. Akkuma isin beektani macaafa qulqulluun hir'inni macaafa qulqulluu baay'ee isaatti saba keenya gidduu jira. Gabaarraa argamaa hin jiru macaafa qulqulluun barbaannee argachaa hin jirru waldaan guddachaa jira. Sabni gara Kiristoos dhufan amanan Waaqayyoof galatu hedduun baay'ataa jiru waldaan baay'ee bal'achaa jira. Ergaa wangeelaa ergaan mootummaa Waaqayyoo namoota saba keenya baay'ee qaqqabaa jira. Haa ta'u iyyuu malee wangeela lafa argatanii bitatan hin qabanii. Wangeelli gabaarra hin jiru iddoo hundumaatti barbaadamee dhabamaa jira. Kun immoo rakkoonsaa maxxansaan macaafa qulqulluu afaan Oromoo ergaa akka hin maxxanfamneef dhoowwameetii bubbuleera. Kanumaan duraa kaasee ergaa wangeelaa kun gara biyya keenyaa galeeti. Rakkoon garaagaraa gufuun garaagaraa tureeraa inni ammaa kun garuu isa dhumaa macaafa qulqulluun akka inni hin attamamneef yookaas akka inni hin maxxanfamneef ergaa dhoowwameetii bubbule. Namoonni baay'een abboonni keenya baay'een dhimma kana irratti mari'achuudhaan gadi fageenyaan irratti hojjechaa turanii. Haa ta'u iyyuu malee dhimma kana buqqisuudhaaf yeroo itti fudhate amma garuu galanni Waaqayyoof haa ta'u furmaanni karaa kanarra argameera maqaan isaa ulfaatu. Dhimma kana furuudhaaf rakkoo kana furuudhaaf OBIS yookaas immoo Oromoo Bible Societyin dhaabbatee jira. Oromoo Bible Societyin kan inni dhaabbateef hir'inni macaafa qulqulluu kun akka inni jiru sababa bareef gabaarra hin jiru. Kana duwwaa utuu hin ta'in qulqullinni wangeelaa yookaas immoo Clarity of the Gospel kan jedhamu rakkinni guddaan sababa jiruu fi isa kanaaf furmaata gochuudhaaf karaa gara biraa immoo abbaa ta'ee macaafa qulqulluu afaan Oromoo kana saba Oromoo biraan ga'uudhaaf akka baay'ina isaatti akka ga'umsa isaatti saba keenya biraan ga'uudhaaf hir'ina kanas balleessuudhaaf Oromoo Bible Societyin dhaabbate. Waan tokko gara dudduubaatti deebi'ee yoon isin yaadachiisee macaafi qulqulluun eddaa bara 1899 kaasee hanga ammaatti macaafa 600 duwwaadha kan maxxanfamee ba'e. 1899 kaasee hanga ammaatti akka abboonni keenya nutti himanitti macaafa 600 duwwaadha maxxanfamee kan ba'e. Haa ta'u maleessaa namoonni wangeela kanatti fayyadaman amanatanii amantii kiristiyaanaa kan duukaa bu'an sabni Oromoo gara miliyoona 10 ol kan jedhamutu tilmaamama. Ilaalaa egaati 600 fi miliyoona 10 ol minimumii miliyoona 10 jenneellee yoo fudhannee nama 17tti gara macaafa tokkochaadha. Itti yaadaa isa kana ilaalaa egaa miliyoona 600 miliyoona 10f gaafa inni ga'u har'a macaafa qulqulluun mana eenyuu keessa jira? Waldaa meeqa keessa jira? Nama meeqatu macaafa qulqulluu harkatti qabatee jira? Macaafi qulqulluun hir'inni macaafa qulqulluu hammam akka inni baay'atee jiru hammam akka inni rakkina ta'e duruma duriitii kaaseeyyuu akka baay'ina saba kanaatti akka amantoota afaan Oromoo dubbataniitti hin jiru. Kun immoo danqaansaa rakkinni macaafa qulqulluu afaan Oromoo kana maxxansuudhaaf akka inni jirutu nutti argisiisa jechuudha. Egaa haa ta'u Oromoo Bible Societyin hir'ina kana guutuudhaaf nuuf dhaabbate Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo akkuma jaarraa 18 keessa ifni wangeelaa ba'ee
utuu nun beekin sabni nun beenne biyyi nun beenne keessatti Waaqayyo saba Oromoo yaadatee ifa wangeelaa fudhatee gara biyya keenya akkuma dhufe har'as Waaqayyo yeroo dukkanaa akkana keessatti jaarraa 21ffaa ergaa wangeelaa akka nu bira geenyeef kan nurratti cufame deebii ta'uudhaaf Oromoo Bible Society dhaabbate. Isa kana amantoonni, waldoonni, geggeessitoonni waldaa, luboonni dhimma kana irratti gadi fageenyaan irratti yaadanii Waaqayyoon kadhatanii dhaaba kana duukaa dhaabbachuu kan kooti inni irratti hojjechuu danda'uun kan keenya yaada. Egaa hir'ina kan erga hubatanii booddee karoora yeroo gabaabaa Oromoo Bible Society fudhatee ka'eera. Karoorri yeroo gabaabaa kun macaafa 27 yeroo gabaabaa gidduutti maxxansee gaaffii saba Oromoo gaaffii waldaa kana deebisuudhaaf karoora fudhatee ka'eera. Macaafa 27 maxxansuudhaaf daalaara 100,082 kan barbaachisu. 100,082 daalaara kan barbaachisu macaafa 27 maxxansuudhaaf utuu ta'e namnumti lama abbaan qabeenyaa lama Oromoo gidduu utuu jiraateeti macaafa kana attamsiisuu danda'a. Fundraisingii kan biraa utuu hin geggeessin. Waldaan Waaqayyo eebbisee qabeenya akkaawuntii keessaa qaban waldaan tokko kaatee dhaabbattee kana maxxansiteetu saba Oromootiif hir'ina kana guutuu hin dandeessi. Garuu eenyu kanatti yaadee seenaa abbootarraa gatii itti baasanii baay'een jireenya isaanii, qabeenya isaanii, mana isaanii, maatii isaanii dhabanii kan nu biraan ga'an kana itti fufsiisuudhaa fi eenyu kanarra hamleedhaan ka'ee dhaabbachuu danda'u. Kun firoota koo kun booreedha. Amantii Waaqayyo ergaa wangeelaa nu biraan ga'ee nu harkatti akka hin bannee fi dhaabbannee hojii kana duukaa dhaabbachuun baay'ee gaariidha. Egaa macaafa kana maxxansuudhaaf proformaan edda fudhatamee booddee waliigalteen jiru walakkaasaa kaffallee macaafi kun orderii godhama. Walakkaasaa jechuun 78,852 kaffalamee macaafi orderii ta'eera. Dheengadda Juulaay gaafa 29 jimaata darbeechaadha orderii ta'eera. Kun walakkaasaa 50% kaffalamee jechaadha. 50% edda kaffalamee orderii godhamee maxxansaan gaafa jalqabamu akka waliigaltee keenyaatti nuusa kaffaltii isaatii yookaas 25% isaa kaffaluun dirqama keenya. Inni immoo bor yookaan torban dhuftu nu gaafachuu danda'u. Haa ta'u maleessa akkaawuntii keessaatii saantimii tokko iyyuu hafee hin jiru. Qarshii walakkaasaa 50% kun iyyuu bar'een gaddaa kampeenii gochaa kan turre macaafa 100,000 print goona innee kampeenii gochaa kan turre 100,000 mitiitii macaafa 10,000 nu attamsiisuu waan hin dandeenyeef karoorri sun dhaabbatee hafee isa nurkatti hafe gad deebifnee 27 print goonee gaaffii saba keenyaa deebifna kan jedhu irratti xiyyeeffannee jechaadha. Kanaaf 40,000 egaa erga macaafi kun attamamee dhume immoo walumaa galatti 40,000 yookaas nuusa isaaf immoo kaffallee akka ofirraa finnutu waliigalteen jiraachaa. Walumaa galatti macaafa kana maxxansineef fixuudhaaf the whole process kan inni fudhatu meeqaa ji'a 4 fudhata. Ji'a 4 gidduutti attamamee dhumee biyya Oromiyaa saba Oromoo bira akka inni ga'utti irratti waliigallee jechaadha. Isa kana gochuudhaaf waan lama kan nu irra dhaabbanne. Tokko Waaqayyoon amananne. Waaqayyo inni jaarraa 18 keessa utuu nu isan beekin nu beekee ergaa fayyinaa gara saba keenyaa inni fide har'as hir'ina keenya guutee hir'ina saba keenyaa guutee wangeela kana saba keenyaaf akka harkatti deebisu amantii guutuu waan qabnuuf maxxansaa kana karoora kana keessatti Waaqayyo akka inni nu wajjin jiru amananneet fudhannee kaane. Lammaffaa dhaloota amma dhagaa jiru waldoota keenya irratti amantii guutuu qabna. Sababiin isaa abboota keenya irraa kan nutti darbee har'a nu bira ga'ee ibiddi wangeelaa akka inni nu biratti hin dhaamne. Wangeelli hin jiru taanaan waldaan jiraachuu hin dandeessu. Wangeelli hin jiru taanaan ergaa misiraachoo namatti dubbachuu hin dandeenyu. Ergaan misiraachoo wangeela Kiristoos waan ta'eef isa akka inni nu bira ga'ee dhaloonni kun akka inni calluma hidhee taa'ee wangeelli habadu jedhu sababa hin amanneef sabni keenya irratti amantii guutuu qabna. Amantoota keenya irratti amantii guutuu waan qabnuuf karoora kana fudhannee kaane. Kanaaf hundumti keessan waan qabdaniin waan qabdan gumaachaa isiniin jenna. Waldaan akka kana duukaa dhaabbattu. Keessumaatti dheengaddaa geggeessitoonni UOIC walgahii keenya 27ffaa irratti dhimma kana irratti gadi fageenyaan miiraan ergaa onnee irratti dubbanne booddee hojiin kun hojii keenya kun booreedha fiixaan baasuudhaaf kan jiru irratti mari'annee waan lama murteessine. Tokko
yoo xinnaate qarshii 3,000 waldoota xixiqqaadha kaasee qarshii 3,000 isaa ol torban lama gidduutti akka ergamu walii gal. Lammaffaa irratti immoo amantoonni hundumtuu waan qaban gumaachuu akka isaan qabanii fi kanaaf adaraa amantoonni geggeessitoota keessaniif gaaffii isaan isin gaafataniif deebii ga'aa laadhaatii qarshii 80,000 hamma nu hir'atee jiru kana torban lama sadii gidduutti deebii ga'aa akka isin nuuf laattan isin irratti amanannaa. Waaqayyoon immoo hin kadhannaa. Waaqayyo sanu jalqabsiise kana nu xumursiisaa. Harki Waaqayyo nu wajjin jira. Inni dukkana keessatti ifa wangeela saba keenyaaf qabsiise. Jaarraa 21ffaa keessatti nurratti hin dhaamsu. Itti fufnee wangeela lallabnaa. Akka baay'ina isaatti wangeela maxxansinee biyya Oromiyaa keessa waliin geenya. Waaqayyo gooftaan maccaammoo fiixaan nu baasa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa biyya nagaa keessa jiraadhaa. Waldaa keessana eebbisu Waaqayyo. Tajaajila keessan, jireenya keessan, mana keessan hundumaa eebbisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Yeroo gabaabaatti akka gaaffii keenyaaf deebii nuu taatan abdii guutuun isinirraa qabaa. Ulfaadha. Wangeela boonni koolubboon geeddaranii Nyaadhu seenaan nagaabatoo yoo wanti nuuf gatumaan naan jedha waaqni Nyaadhu seenaan nagaabatoo nyaadhu imaana dhalootaa nyaadhu seenaan nagaafata Nyaadhu imaana dhaloota Nyaadhu seenaan nagaabatoo nyaadhu lafee abboota koo nyaadhu na abaara ilmi koo Nyaadhu lafee abboota koo Nyaadhu na abaara ilmi koo